Nagaan isiniif ta'u akkam jirtu konnaa fi argeetudha yookiin abbaa cabsaadha. Guyyoota muraasa darbanii fi karaa miidiyaa hawaasummaa yookiin keessumaa gama Facebook page koonis ta'ee gama timeline koorratti wantoota garaagaraa maxxansaa turre akkasumas immoo Facebook irraa badeen ture. Namoonni baay'een egaa dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaan hawaasummaa maatii guddaa nuuf fureera. Namoonni qaamaan waliin beekne baay'een keessan kan qaama wal beeknus biyya keessaaf biyya alaatii bilbiluudhaan maaliif baddee rakkoo akkamii sirra geettee nagaafachaa kan turtanii ani fayyaa koodha nagaa koodha rabbiif haa galatu. Xiqqoo piroojeektii xiqqoo irratti ture akkasumas immoo kitaaba wayii xiqqoo tokkoon barreessaa ture kitaaba sana fixeen yoo rabbi jedhee yeroo muraasa waliin deebi'a jedhee yaada. Kanaaf hin badde malee ani nagaa koodha rakkoon tokko hin jiru. Yeroo gabaabaa gidduuttis hojii gaarii kan biraas qabadhee dhufa jedhee yaada. Amma hin danda'utti waan hin danda'u xiqqoo beekumsa xiqqoo qabnu ishee kana saba keenya biraan gahuudhaaf wantoota garaagaraa hojjechaa jira. Kanaaf hin badde isin jechuun barbaada. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Galatoomaa ulfaadha.